Barasaa maddi oduu Reuters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shirarootti dhuma torban dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleela geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleelaa dhuma torban dabreerraa immoo hoogganni Tigraay keessumaa obbo Getaachoo Raddaa Tiwiitarii isaanii irratti Eertiraan aleellaa nurratti geggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla? Gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti, gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu. Kun maal jechuudha? Akkamitti ilaalla? Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaa fi lolli kun jalqaba bifa waraana waliin yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaateetu kan jalqabe. Bu'uuri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorraa deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faallessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaanirraa kan ka'e kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa giddu galeessaa dhabanii kan haara aangootti dhufe immoo wanti kun biyya diiguu danda'a. Kanaafuu amma tokko gara mootummaa waltaawaatti dhaawataan deemuun barbaachisaadha jedhurraa ka'uudhaan wal tuffachuu akkasumas beekamtii wal horkachuu heera biyyattiif illee kabaja dhabuu wantoota akkasiitiin filannoo adda addaan gaggeeffachuu yaaluu kun gara waraanaatti geesse. Waraanni sun erga jalqabee gareelee xixiqqoo itti gaafatamummaan itti dhagahamne naannoo ollaarraa Eritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko kan agarsiisu. Warreen kun irresponsible actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaatti illee biyyoonni jajjaboon al tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessan illee at least itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkana haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan haloo duraan qaban bahachuuf haga danda'ani yaalan. Sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarree kisaaraa guddaa qaqqabsiisa. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana waliiniiti jechuu hin dandeenya. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaanii ifaadha. Mootummaan Eertiriyaa kallattiidhaan waraana kanarratti hirmaachuu isaa ofumaafuu beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa? Birmadummaan biyyattii sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessu immoo jara kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaati. Gaaffii gaafatame irratti kominikeeshiniin mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kuni Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jejjedhaaf malee mootummaan Eertiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kunis sirrii miti. Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf yaaddoo ta'eyyuu biyya Itoophiyaa keessatti hagaammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyattii irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kuni booruftaan illee biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutii illee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kana tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u. Obbo Barasaa lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaasee jechuudha Reuters gabaasetti Eertiraan meeshaa guguddaadhaan Shiraroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukutanitti kan isaan dubbataa jiranii. Lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufee lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo Amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a? Kuni baay'ee walxaxaa taasisuu mala. Kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eertiriyaa maayinni waraana kanarraa bu'aan argatu maali jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eertiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifan taane qabaachaa ture. Walii galatti garuu yommuu laallu mootummaan Eertiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kuni haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyittiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Fragmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'asanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha.
Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiinis haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaan furachuutu irra jira. Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maaliif gama tokkoon humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eertiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma ati dubbatte haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessa of dhaaba? Eertiraa wajjin goramoo Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee Eertiraa wajjin wal lolutti deebi'a. Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaatti heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baate illee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati, kan miidhamaa jiru lammii biyyaati, kan badaa jirus qabeenya biyyaati. Adeemsa keessa kuni biyyattii akka biyyaatti dadhabsiisaa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'uu malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gama alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf deebii gahaa kennuutu irra jiraata malee kuni kan eeyyamamee itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeessee jechuudha akka yaadamnetti. Obbo Barasaa Barraa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavarnansii ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha. Tole ulfaadhaa isinillee nagaa ta'a.